Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam nagaa jirtu isiniin jecha akkaataa loogoo yookaan piroofaayilii YouTube keenya akkuma argitan kanaan silkima keenyaan bifa bareedaa ta'een akkaataa itti hojjettan kan waliin ilaallu ta'a. Osoo gara barumsa keenyaatti seeniin dura namoonni mana kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Akkasuma namoonni mana kanaaf maatii taatan galatooma isiniin jecha viidiyoo kana like, share, comment gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin turan affeerraa keenya. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenya. Application Pixel Live nu barbaachisa. Pixel Live kana ammoo toyyo Play Store keessa galtanii bifachuu dandeessanii anamma buufadhee waan qabuuf seenee isin taa mul'isu. Baay'ee kabajamtoota keenya kunoo seenee jira. Namni teekistii jedhu kanatti yeroo takka indhaa achi booda maqaa qubee loogoo godhachuu barbaadan san itti barreessitanii fakkeenyaaf anamma qubee K fi qubee R godhadhu. Saayizii isaa ni guddifadha. Qubee K fi R kana ammoo toyyo foontii isaanii jijjiiradha jechuudha. Akkanaa soofnee gara harka mirgaa kanaa soofnee foontii jedhu kanarratti yeroo takka ni tuqna. Achi booda foontii barbaadan as keessatti galfachuu dandeessanii anamma kun my foontii jedhu kana iddoo kanarratti yeroo takkaaf ni tuqa. Achi booda foontii kanarra ni kaa'adha jechuudha. Haaluma kanaan ergaa foontii irra kaa'adhee amma ammoo toyyo maqaa YouTube chaatti barreeffadha. Maqaa YouTube keessanii fakkeenyaaf anamma kiyya Keerimaaf ta'u kan jedhu kana saayizii isaa diqqeeffattanii ishee Keerimaaf ta'u kan jedhu kana wannoo isaa wal qixxeeffadhaas. Hayyee haala kana erga wal qixxeeffadhee booda isaan lachuuyyuu ni qollofadha. Achi bira mallattoo kana bira yeroo takkaaf ni tuqa. Achi booda isaan lachuu ni qollofa. Achi booda gara gadii kana yeroo takkaaf ni tuqa. Isaan lachuu raayitii irratti godha. Achi booda kan qixxee kana ni tuqa jechuudha. Okay yeroo jedhani achi booda isa inni lachuu wal qabatee socho'a jechuudha. Erga akkanatti tolfannee booda sheeppii ni kaafanna. Sheeppii bifa geengoo ta'e tokko ni kaafanna. Achi booda isa kana koppiyaa godhadhu. Tokko ammoo kalarii isaa gurraacha godhu. Erga kana godhee booda achi bira ni tuqa. Isaan lachuu ni qollofadha. Achi booda isaan lachuu raayitii irratti godhee achi booda garana deemuudhaan mallattoo namaa kanarratti yeroo takka hin tuqa. Achi booda raayitii banaaf jechuudha. Haaluma kanaan cinaan tokko irraa muramee jira. Haaluma kanaan erga cinaan tokko irraa murame isaa kana rooteetti godha jechuudha. Kana dalga dabsee saayizii isaanii guddifadha. Ammas yoo hin taane ta'e sheeppii xiqqaa isaa kaasuudhaan isa kana irraa muraa jechuudha. Haaluma argitan kanaan kana irraa muraa. Ammas ni qollofadha. Raayitiitti godhadha. Akkuma argitan kun bakka reefu tana dhufuudhaan saayizii isaa irraa muree diqqeeffadha jechuudha. Ishee amma irraa muramee jira akkuma argitan kana. Kana ammoo saayizii isaa diqqeeffadhee akkuma argitan kana saayizii isaa wal qixxeeffadha jechuudha. Isa kana akkanas dhuftanii sirii diirootiitti kanarratti yeroo takkaaf ni tuttanii achi booda haaluma argitan kana irratti sirreeffattanii jechuudha. Yoo saayiziin isaa diqqeette saayizii isaa guddifattanii akka inni bareedutti irratti wal qixxeeffattanii
Ayyee kabajamtoota keenya akkuma argitan kana akkuma wal qixxeeffattanii isaan lachuuyyuu ni qollofattanii jechuudha. Raayit gootanii okay gootanii achi booda inni nu wal qabata. Erga akkanatti wal qabatee jedhee ammatuyyuu sheeppii keessa ni galla. Sheeppii kana geengoo haa goonu. Achi booda isaa walaa kanarraa 0 deebisnu kana xiqqoo isii akkana godhannu. Tole erga akkana godhannee booda geengoo kana irraa murraa jechuudha. Irraa murraa sheeppii tokko ni kaafanna. Achi booda sheeppii kana akkana godhachuudhaan cinaa tokko yookaan gimmaashii tokko irraa murraa jechuudha. Isheen erga kana goone booda as mallattoo namaa tana irraa tokkodhaan gimmaashii tokko irraa murraa. Ayyee akkuma argitan kana mee kalarii isaa jijjiiru diimaa godhu. Achi booda iddoo 3D deemu kana tuqee jedhu kana tuqee achi booda akkana sossoosuudhaan bakka irraa naa bareedee yaadu tokko ni kaa'a. Achi booda suuta isaa wal qixxeeffannaa. Amma ammoo wal qixxeeffadhee jira. Kalarii isaa kaanuma fa'aa fakkeessu gurraachatti deebisu. Achi booda ammoo gara as deemuudhaan bakka istirook jedhu kana bakka istirook jedhu kana irratti banaa fi jechuudha. Xiqqoo saayizii isaa itti dabalaa fi erga akkasitti dabalee fi raayit godha. Achi booda inni qollofadha. Raayit godha. Achi booda raayit itti godhuudhaan gara as deemuudhaan raayit godha jechuudha. Ayyee achi booda erga kanatti fidannee booda gara as dhoofnee gara harka mirgaa kana oofnee bakka 3D shapes jedhu kana akkuma argitan kunoo kana sarratti yeroo takkaaf ni tunna. Ergasii oon goonaa fi erga oon goonee ammoo isa saayizii isaa kana irra diqqeessina jechuudha. Hanga 4tti deebisna. Achi booda immoo yoo inni saara weesni fide kana guddisuudhaaf diqqeessuudhaan irraa balleessitanii achi booda gara dhumaa kanas deebisanii ka dhumarra jiru kana yeroo takka irra tuttanii bantaniif jechuudha. Yoo inni akkana isin fide akkana saayizii isaa diqqeessuudhaan yookaan guddisuudhaan irraa balleessitan. Ayyee ka awwalarra jiru kana hanga 140 yookaan 30 irra kaa'uu dandeessanii akkuma inni bareedu ilaaltanii jechuudha. Kan dhumaa kana ammoo hanga 5 irra keessanii achi booda shaaduu ka jedhu kanas ni bantanii fi saayizii isaa irraa diqqeessitan. Achi booda erga haala kanaan goonee booda baakgiraawundii isaa jijjiirruu fi baakgiraawundii isaa mallattoo pilaastik gubbaa kanarra dhooftanii firoom gaala jedhu kana gaalaarii keessaa qabdan irratti fiduu dandeessanii. Anama baakgiraawundii tokko laalee haa fidu. Isa kana haa fiduu fi akkuma argitan kana raayit haa godhudhu. Achi booda erga wal qixxeeffadhee booda as bira tuubaak jedhu kana tuubaak yeroo godhu kana baakgiraawundiin gara duubaatti deebi'a jechuudha. Ammaatu isa piroofaayilii kana ammoo irra tuquudhaan kalarii isaa jijjiiradhu. Kalarii isaa adiirraa kaa'adhume. Erga adiirra kaa'adhee saayizii diqqeessu. Saayizii isaa sochoosuudhaan bakka inni gala jedhamee yaadamu irra keettanii. Ayyee
haala kanaan dhufne shaaduu kanarratti kan irraa bareedu kalarii irraa bareedu irra geettanii xiqqoo ishee itti dabaltanii fi jechuudha shaadoo isaa. Erga kanatti wanta maraa xumurtanii booda gara gaalaarii keenyaatti seef godhannaa jechuudha. Kabajamtoota keenya akkuma argitan kana loogoo yookaan piroofaayilii hojjannee gara gaalaariitti haaluma salphaan seef godhannee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon kun akka isinitti tole abdiin qaba. Waan na wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha.